Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota fi hordoftoota mukaalitti akkamiin nagaa qabdanii shama harka fuune akkamiin wadardira jabaa isiniin jennaa maal fakkaattanii ani haa jiraatu baga jiraattanii akkamii jiruuf jireenyi maal fakkaatti isiniin jedha obboleeyyan tiyya baga jiraattanii yeroo kanaa walitti deebinee galatoomaa isiniin jedha ammallee jiraadha. Warri addisiin amma dhuftanii maatii nuuf ta'a. Nu jajjabeessa koomantii nuu barreessaa laayik nuu godhaa isiniin jedha. Akkasuma innaa lillaahii wa innaa ilaihi raaji'uun obboleessa keenya kana torbee darbe keessaa gargaarsa godhaafii turanii yaala geessuudhaaf hedduu tattaafataa turanii. Garuu immoo guyyaan isaa yoo ga'e nama tokko oolchaa hin qabdu. Isa immoo guyyaan isaa geettee jirti subhaanallah. Ya Rabbi haa fayyisu jennee du'aa godhaafii turre hedduu tokko Rabbi kadhataafii turre garuu isa guyyaan isaa guyyaan oolchaa hin qabne sunitti dhufte gara fuula Rabbii deemee jira. Innaa lillaahii wa innaa ilaihi raaji'uun dhugaa hedduu tokko garaana nyaate hedduu tokko namatti ulfaata. Hedduu tokkollee gargaarsa godhanii fi tattaafatanii turanii yaaluudhaaf. Haggi tokko lafaa turanii garuu yaalan argatuu dhabuu isaatiif hedduu nama gaddisiisa. Haga fedhellee osoo yaalanillee garuu immoo nama tokko guyyaan ga'e kalaas oolchaa hin qabdu irraan ooltu jechuudha obboleeyyan tiyya. Rabbii warra jaannataa isaa haa godhu shabaaba jaannataa isaa haa godhu inshaallah. Akkasii dhibeen kun wallaahi subhaanallah namni kennallee nama tokko haga inni nafseen jiru haga inni xiqqishu dhibee sanirraa dandama qabu injiraa mitiire wal quban qaban garuu eega dhibeen nyaatee nama san fixee manatti galchee ciisee inni coraa ofii fixatee haala namaa keessaa inni bahe nama gargaaruudhaaf ol nama baasani subhaanallah. Nama tokko eega godhuuf inni oollee wayituma gisee siree duraa inni kuusan eega inni humna dhabee argan danda'e wal'aanamuu argan nama kana jechuudha yeroo san wal'aanuudha. Eega namni waan qabu fixatee tanabsiyaa jechuun injiraa miti bakka tanabsiyaa. Tanabsiyaatti dhufte wal'aanuu deemani subhaanallah wallaahi mucaan kun hedduu tokko garaana nyaate. Rabbi warra jaannataa isaa haa godhu innillee wayita fayyaa qabu hiriyoota ofii wajjin utaalee taphatee bashannanee waan silaa dalagatu dalagatee garuu gaafa guyyaan isaatti dhufte inni eenyumaayyuu sodaatu jabaa fedhellee jechuun harka isaa jira waan ta'eef akkasii Rabbii warra jaannataa isaa haa godhu shabaaba jaannataa isaa haa godhu isaan hangafee warra gara fuula Rabbii deeme hunda Rabbiin jaannataan isaan haa gammachiisu. Taana jala Rabbiitti fudhataa. Kan mootummaa keenya fudhataa nabsee keessaa baasaa garaa akka malee godhanii ajjeesaa jiranii. Immoo ustaaza tokko wallaahi akka ustaazanillee garaana nyaatan jiru xiqqaa wayiiti. Waan daa'ima xiqqaa wayiiti ijoollummaan barate na fakkaata malee subhaanallah wallaahi markaz isaa sana amma yoo akkatti mataa gadi ilaalan hedduu tokko nama gaddisiisa. Tasuma jechuun gurdeemuudhaaf imalaaf karaarra odoo deemaa jiru karaatti ajjeefame. Maqaan haa ustaaza jedhamu malee gara daa'ima xiqqishaa wayiiti. Garaa ofittuu nyaateen quufin. Waraana hedduu bu'anii hedduu gara Keeniyaa deemaa jiran na fakkaate gara Keeniyaa imalaa jiranii. Akkasitti dallaalli gara hin taane fuudhee bakka waraanni jirutti naqamanii nafseen isaanii baate sanuu akkaataan isaan dhayanii. Miidiyaa irratti arguun ooltani. Wallaahi akka nama suukaneessu gara biraan dhoofni mataa isaa kana bicha gisee bakka meeqa waraananii bakka meeqa dhayame. Yaa subhaanallah nafsiyaan akka malee gaafa guyyaan ga'e dhima baati. Akkasii hedduu tokko nama gaddisiisa. Hundi isaaniitu Rabbi warra jaannataa isaan haa godhu. Barattoonni hundi azananii ustaazonni hundi azananii garuu jechuun azananii uummata akka isaa godhuu hin danda'ani. Araarama Rabbii qofa kadhatuu fi malee jechuudha.
Rabbiin du'a akka malee namarraa haa qabu, dhibee akka malee namarraa haa qabu. Biyya keenya kana keessatti maal akka ta'e hin beeku ani kaansariin kun baay'ate. Yaa subhaanallaa dhibee kaansarii. Namni du'eedhaan dhibee kaansarii. Namni du'eedhaan ani maal akka ta'e naa galuu dide. Dhibeen kaansarii kun maal waa wajjiin gurguramaa jira. Bilbilli xiyya kana irratti dhaabde. Dhibeen kaansarii kun waa wajjiin gurguramaa jira moo nyaata wayii wajjiin gurguramaa jira moo biyya keenya keessatti ani hedduu tokko gaaffii natti ta'e. Rabbummaan dhibee kanarraa najaa nama haa baasu wallaahi kalee fi dhibee kaleetii fi dhibee kaansariitti namni dhufu biyya keessatti jechuudha baay'inaan bismillah. Intalatti dhiifama daa'imatu narra rafee isaan irraa gabbuufne kaalafatti. Namni dhibama dhibee kalee jedhani. Dhibama dhibee kaansarii jedhani. Kan gargaarsa kadhataniif dhibee kalee. Kan gargaarsa kadhataniif dhibee kaansarii. Dhibeen kun maalirraa dhufaadhani? Wanni gaaffii natti ta'e. Wallaahi subhaanallah dhibee namatti akka fidu rabbii garuu maal akka ta'e naaf galuu dide. Yaa rabbi dhibee hamaa kana nurraa deebise. Dhibee akka malee dhibee dawaa hin qabne jechuudha. Dhibeen kaansarii dhibee dawaa hin qabne. Takka nama xaqqase taanaan abadan nama hin dhiyeessu. Namni sun haga turellee turu dhibee saniin addunyaa kanarraa deema jechuudha. Yoo akka tasaa nama rabbiin laaffiseef nama rabbiin rahmata godheef laaffiseef taate malee jechuudha. Akkasii obboleeyyan xiyya wallaahi ofirraa kadha. Rabbi dhibee kana nurraa haa deebisu biyya keenya kana keessaa rabbi isaa haa dhabamsiisu jedha. Wanni akka dhibee kaansarii kun na sodaachisee hin jiru wallaahi dhaazii. Namni du'a maal ta'e namni kun yoo jedhani bar kaansarii qabe. Maal ta'e namni kun yoo jedhani kaansarii qabe ma jedhani. Yaa rabbii kee dhibee akka malee irraa najaa nu baasi. Warra gara fuula kee deemee rahmata godhi. Araarama rabbii kadhaafi wallaahi nama irraa qeebalu rabbitu beeka. Mucaa kana wayitinni ijoollee wajjin taphatu bishaan faa deemanii wajjin daakanii hiriyoonni isaa saahibban isaa ol baasanii amma poostii godhani. Amma akkatti yoo ciisuu fi wayita dura taphatu sani garaagarummaa lafaa fi samiiti isinii galee. Amma immoo sanuu dhabee garaa dachee galee jira. Yaa rabbi rahmata godheefi. Warra jaannataa isaan godhi fuulli rabbi isaanitti haa tolu wallaahi isaan hangafe warra gara fuula isaa deeme hunda haadhaa fi abbaa keenya abba guddoota teenya eessummaan teenya waan ilma namaa ta'e waan garaa dachee jiru kana hunda yaa rabbi rahmata godheefi. Rahmata godhu isa nummoo kadhatu hin dadhabnu. Immoo dhibee akka malee yaa rabbi nurraa qabe bakka jiranitti hundi isaanii rabbiin isaan haa tiisu. Jabaadhaa obboleeyyan tiyya. Rabbiin isin haa tiisu. Isin bira haa jiraatu. Wal jajjabeeffadhaa. Bultiin addunyaa hagatti matana. Wallaahi isinuu kunoo tanuma utuma wajji deeman utuma wajji nyaatanii dhugan of biraa wal dhaban. Nama tokko of biraa dhaban jechuudha. Sila kana ta'eef bakka bahee sanitti hafuu danda'a. Akka rafetti hafuu danda'a hin beekamu. Maaliifuu duuti ganama nu katabamti waan ta'eef. Kanaafuu waliin dadhabinaa hanga dandeettaniin. Wal jaalladhaa, wal kabajaa, bakka walii qabaadhaa. Xiqqaa fi guddaa osoo hin jenne gandaan osoo hin taane. Isumaaf jecha jechuun rabbumaaf jecha wal jaalladhaa. Wallaahi dhazii maaliifuu bultiin addunyaa tuni 9:10 hin guuttu isiin homa xiqqishoodha jechuudha. Kaarra wajjii walii boruutti deebuu dhabuu dandeenya. Kanaafuu wal jajjabeessa. Waliin jibbina. Wal biratti hin rakkatina. Wal biratti hin beelayina. Namni isin biratti hin beelayin namni isin biratti hin dheebotin. Waan qabdanirraa rabbi isinitti beeku sanirraa jechuun namaaf osoo hin ta'in akkaataa haala namaa laaltanii osoo hin ta'in bakka rabbumaaf jettanii jechuudha. Rakkataa keessan gargaaradhaa, beelaa keessan beela baafadhaa, dheebotaa keessan dheebuu baafadhaa isiniin jedha. Warra addisii taatan asumaan nu jajjabeessaa. Galatoomaa ulfaadhaa hundi keessaniyyuu isiniin jedha obboleeyyan tiyya. Akkasii kaa jabaadhaa.
Ulfaadhaa galatooma.